Nagaaniif araarri ayyaanni jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u kaaba kibba bahadhiya biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hunduma keessaniif iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa guyyaa irraa kana daabboo bishaanii wajjin hojjanna. Kaameraan koo addana jalaa kutee isa kaleessa gadi lakkise irratti hojjadheetiin jira. Edaan kaameraa adda ciccite daabboon koo kunoo asitti hojjetamaa jira. Waaw kana fakkaata ba'aatiin jira. Jalqabarraa kan hojjadhee kaameraa sababa kaameraan addana jalaa kutee fi egaa bilchaataatiin jira ganaadha. Kan biraa immoo asitti immoo keekii vaniilaa hojjadheetiin jira. Kuni chokolataan qabu, kun ammoo chokolatiin qaba. Hanaaf qabbanaa'uuf asitti baaseetiin jira. Booddee asitti baasa. Egaa bifa kana fakkaata daabboon koos naaf ba'aatiin jira. Egaa kun jechuun kunoo kanarraa hojjetama. Kunis immoo kam akkanaa ta'eetiin vaniilaa yookiin ammoo chokolaataa kan hin qabnedha. Kana fakkaata obboloota koo eessaatu jala jirtanii like, share, subscribe yaada qabdan koomentiidhaan naaf kennuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Daabboo bishaanii har'a iddoo hojjaa kootti daabboo bishaanii na hojjetaatiin jira. Egaa maal akka ba'u hin ilaalla. Videoon kaleessa gadi lakkisee jira adda waan na jalaa citee fi kunoo bifuma argitan kanaan asitti daabboon keenya nuuf bilchaataatiin jira jechoo. Video kana laaluun duratti video isa dura hojjadhe laalaati. Isarraa qayyabattu sirriitti wanti itti godhe daabboo kana hojjechuudhaaf wantootuma nu bira jiru kaameraadha. Kaameraatti buuseetiin jira. Kan biraa immoo daakuma manatti fayyadamnu irraas daakuu kanarraa kana fakkaata. Kan biraa immoo zayita xinnoo fayyadameera. Bishaan, ashaboo fi xiqqoo sukkaara. Egaa viidiyoo kaan irraa ilaaltan minaalbaata utuu san hin laalle kana yoo laaltaniif jedheeti. Kanninumaan hojjedhe dhuma isaa maal akka fakkaatu wal wajjin ilaalla. Egaa walaa jajjabeessinuu waan beeknu waliif sharaa goonuu isiniin jedha. Maal akka ba'ume ilaalla. Inni biroo immoo tuma hojjedha asitti ala isaa isinitti ni mul'isa. Baay'ee namatti tola. Nuti lafa baay'een qabna biyya keenyatti lafa baay'een qabna. Dallaa baay'een qabna. Garuu dallaa keenya keessatti akkam goone akkatti jiraannu hin beeknu. Isaan wanna xiqqoorra laalame mastaawotii biratti laala ababaa dhaabanii wantoota garaagaraa biqiltuu adda addaa dhaabanii baay'ee namatti bareeda. Yommuu ammoo teettee ilaaltu baay'ee sitti tola. Nuti garuu kaloon qabna. Axrii baay'een jira garuu isatti ammoo seeraan hin fayyadamnu. Bareechifne kaaneetiin yeroo arabaaffannu isa bira teennee yookiin isa jalatti ammoo buna dhugaa wanta adda addaa gochuun hin danda'amu. Jalatti boqachuun isaan warnuma qabanitti laamee akkatti ittiin jiraatanii. Iddoo jiru hundumaa magariisa godhaniidhaan baay'ee namatti tola. Gaafa biraa isinitti mul'isa ala isaa baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa gaafa biraa naannoo isaa hunduma isinitti mul'isa laalaa alli isaas. Bishaan itti waan nyaasitti ilame iddoo hundumatti
kun amma munni achi qarii irratti arginu suni loomiidha, muka loomiiti. Naanaan jira alaa mukni adda addaa kun kaasna ladda jiru kun abukaadoodha. Argitanii baay'ee bareedaa gaafa biraas indoo achiisa ala isaa mana keessattis akkanatti dhaabbama. Nuti garuu akkanatti ni fayyadamnu biyya keenya irratti ilaalaa alli hundinuu gara hundumaan maaltu jira? Mukatu jira, abaabotu jira, baay'ee namatti bareeda. Egaa daabboon koo kunuun qophaa'aatiin jira. Qilleensi akkana jalaan seennee fi distiin kun xiqqoo ulfina qaba. Irra gadi kaa'eetiin jira. Waaw, maal akka ta'u meen ilaallaa dhuma isaa. Egaa daabboon koo amma bilchaateetiin jira. Oh my god, kana fakkaata akkuma argaatan kana. Egaa amma baasa. Okay, amma baasuudhaafi namooliin turame. Tole amma daabboo kunoo iddoo kanatti nan baasa. Akkuma argitanii. Oh my god. Enna kun daabboon koo kana fakkaata akkuma argitan kana. Wow, baay'ee namatti tola. Argitanii kana fakkaata daabboon koo. Ni garagalshee akkam jira garbisaas. Ajaanisas kana fakkaata. Dia akkanatti hojjetneetini egaa daabboo keenya ni ilaallaa murreetini maal fakkaata bisma. Wow, wow, oh awan ta'eef ilaalaa daabboo kana ila utoo sirriitti hin baane ta'ee yoo akkana walitti gadi goonu ol hindee balaa. Wow, wow, firfirii isaati. Egaa kana fakkaata walumaa galatti. Waan na duukaa buutaniif baay'ee sin galateeffadha. Kanammoo koomentii qabdan koomentii keessan naaf kaayaa. Egaa walumaa galatti daabboon keenya bifa kanaan fakkaata. Gubbaa isaa isinitti mul'isuufi. Egaa kana fakkaata daabboon keenya. Baay'ee galatoomaa waan dhageeffattanii fi kottaa nyaannu. Baay'ee galatoomaa. Koomentii laayikii naaf godhaa. Yaada qabdan yoo jiraatan dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Egaa kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa jedheen gadhiisa. Isni kun kutaa xumuraati. Kutaan tokkoffaan na jala adda cite. Baay'ee galatoomaa waan na wajjin turtanii fi like, share, subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Bye.